United States of America kuufamni meeshaa waraanaa siyaapannaan dhukaasa dhaabuu himte jedhan. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti yoo ta'e USA kuufamni meeshaa waraanaa isii irrachaa waan dhufeef Iraanitti boombii dhukaasuu dhaabde yoo jedhan. White House ammoo sabtiidhaan gaddaa ibsa baaseen pirezidaantii Donald J. Trump waa'ee Iraan ilaalchisee filannoon hundi minjaala irratti ta'uu qaba jechuun dubbatan. Ameerikaa fi Iraan gara waraanaatti eega seenanii gara ji'a 5 booda Teheraan halkan dabree haleellaa misaa'ilaa tokkollee osoo irratti hin raawwatin bultee jirti jedhan. White House kana kan jedhee eega gaazexaan New York Times Donald Trump haleellaa waraana Ameerikaa kan dhaabbatu ajaja dabarsee jira jedhee booda ta'uutu himama. Daarektarri Communicationii White House Stephen Chewing Fox Newsitti akka himanitti yoo ta'e President Donald Trump yeroo hunda furmaata dippiloomaasii dursa akka kennu dubbatee jira. Iraan garuu sochii shororkeessummaa isii ulaa Hormuz keessatti yookiin biyyoota michuu ta'an irratti yoo itti fuftee filannoowwan jiran hunda hordofuu itti fufnaas jedhe. Stephen eega qoqqobbii dinagdee Iraan laamsheessee fi waraanni Ameerikaa halkan 13ffaa bakka waraana Iraan irratti boombii darbatee booda waliigaltee mariitii yoo dhufan gaarii ta'as jedhan. Ta'uu baannaan waan ta'u ni beektan jechuun akeekkachiisee jira. Yaadni Daarektarri Communicationii kun kan dhagahame eega gaazexaan New York Times Donald Trump duula waraanaa yeroo addaan kutuu murteessee fi eega gorsitoonni isaanii walitti bu'iinsa kun hammaachuu akka danda'us yaaddoo qaban ibsaniin booda kan gabaafamedha. Gaazexaan New York Times garuu akka gabaasetti US kuufamni meeshaa waraanaa isii irrachaa waan dhufeef boombii kana dhabdee yoo ji'u torbee lamaaf walitti aansuun Ameerikaan halkan haleellaa eega raawwattee booda biyyoonni kunneen gara mariitti akka deebi'an abdiin jiru kan deeggaramuudhaas jedhan. Haa ta'u malee haleellaan xiyyaaraa yeroof dhaabbachuun isaa kuusaan meeshaa waraanaa tokko gadi bu'aa jiraachuu agarsiisuu akka danda'u miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Dhimmoota tattaaffii dippiloomaasii waliigaltee Waashingitanii fi Teheraan jidduu jiru gufachiisan keessaa tokko ulaa Hormuz keessatti dhukaasa raawwachuudha jechuunis dubbatan. Garuu waraanni kun daangaa dabruun biyyoota naannichaa gama warra michuu Ameerikaa ta'aniitti babal'atee jira. Miidiyaaleen Ameerikaa akka gabaasanitti Trump jimaata dabre duula waraanni Ameerikaa Iraan irratti gaggeessaa turan yeroodhaaf akka dhaabbate dubbatanii jiru. New York Times qondaalonni dhimmicha beekan lama wabeeffachuudhaan akka gabaasetti yoo ta'es dhiheessii meeshaa waraanaa irrachaa dhufuun isaa duulli kun hammaatee akka ittiin fufne sababa tahee jira jedhe. Waraanichi baa giddugala isaa keessatti akka malee sodaa uumee jiraachuus kaasan. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance fi jeneraala olaanaa Ameerikaa Dan Cain waliin walgahii jimaata dabre White House'tti taasisaniin balaa waraanni kun gama biyyoota biraatti babal'achuu danda'u irratti mari'achuu isaanii CNN gabaaseeti jira. Akka CNN gabaasetti Dan Cain loltoonni ajaja isaanii sirnaan akka raawwatan Trump mirkaneessee jira jedhullee garuu balaan jiraachuu akka danda'u akeekkachiise. Donald Trump jimaata dheengaddaa kana duula guutuu gaggeessuuf akka hin murteessinees dubbatee jira.